Wayyo ayyuu fajjeesuu fi ayyuun bakka isheef dhumate. Ayyuuni barakiinaa sadii bitattee jirti. Akka kanaan duraa hin nafu. Yoon tokko bitadhee tokko sunnaan ajjeesu itti deddeebi'ee dhugaa. Du'a Sayidoon itti agarsiisini. Sayidoonii jaartii isaa barbaacha yookiin immoo Suumiyaa barbaacha gara Gondar deemee jira. Gara Baardaar deemee jira. Yoo inni gara Gondaritti darbee ani ufun ajjeesaa. Etoo inni lubbuutii achi etoo namni san ajjeesiin yookiin immoo namni san ajjeesiin ani taa'ee du'a isaa yookiin rakkina isaa arguu hin danda'u. Kanaaf iyyuu barakiinaa sadii bitadheen jira. Akka kanaan duraa akkan du'arraa akkan dafnee fi jettee ufitti murteessitee jirti egaa. Yaayyuu keenya Rabbi si haa gargaaru. Yeroo hundaa ufitti farris ta'ati. Barakiinaa dhugu malee, barakiinaa malee, nan du'a malee, maalum ta'a maleetta. Dhumni kee garuu ayyuu dhumni kee maal ta'a beektaa? Barakiinaa ta'a kalas. Barakiinaatiin ati namni sin ajjeesu, dhukkubnis sin ajjeesu, wanti tokko sin ajjeesu. Ayyuun kun duun ishee taa'ana ilaalaa barakiinaa maali? Ufuma ishee fajjeesti barakiinaa dhugdee ufuma ishee fajjeesti. Kanaaf har'a nagatee deemee jira. Ramadaana qofaa soomaan jira. Akka nama abbaa manaa hin qabneetti ni jiraachaa jira jettee kanaaf iyyuu egaa situ jaallatee seene yaa ayyuu keenya situ jaallatee seene haa ta'uu jettee seente dura. Namni jaartii lama qabu si jammar jaartii lama kan qabu sanuu etoo sin jaallatiin kanatti itti heerumte dirqamaan dhiirri immoo mush dirqamaan namni itti heerumuu mitiiti. Ofii isaa si kadhatee jilbatti kufee erga si fuudhee ka'ellee si jibba habibti kiyya mush ati kadhattee itti heerumtee mitiiti jechaadha. Ndoom mucaan kun nama gaariidha jedha takka sababiin isaas singanne si galee karaa kamiinuu mana si bitee jira qixxee Sumiyaan isaa yeroo ijoollummaa isheetii kaastee waggaa 10 waliin erga jiraatanii qabeenya erga horattee qabeenya isheetiin tabashaappishaa jirta. Sanummoo Sumiyaatti malsii deebisuu barbaadda habibti. Silaa situ nutti dhaana ture. Sumiyaan kan jiraati. Ati keenya silaa garuu jinkee baay'ee tokko nama jibbisiisan marra. Ani baay'izooyi itoo Sayid waa tokko ta'e waan tokko ani been gammadanatti fakkaatan beeku jechuun nama taatee erga jiraatte esoo anarra gahee jedhiitii waa tokko hubadhu. Etoo ati bakka Suumiyaa taate har'a miti tokko miti kan fajjeestu 5-7 irra deddeebite lama duunii jiraate irra deddeebite fajjeesta. Ani Suumiyaa kana baay'ee na ajaa'ibsiisan. Baay'ee baqa. Isheen intala dinqiiti. Etoo namni Sayidoo ta'e kana mataattan baadha malee lafa iyyuu hin deemsisu. Jabduun kun kan sadarkaa kana geessisee abbaa birrii godhee amma birrii sargii akka barbaade sitti bashabbashee mana sitti bitee akka barbaadee kan taatu ko Sayidoo qofaaf fidee miti birrii kana. Sayidoo duuba dubartii cimtuutu jira. Isheenis Suumiyaa jedhamti. Habibti. Esoo isheen akka kee bittinneessituu akka kee laaftuu etoo taateetti ta'e mushit akka kanaa birriitti bashabbashuu mitiiti. Sargii sii gochuu mitiiti. Waan warqa labati tokko sii bitullee hin qabu ture. Dubartii cimtuu waan of duubaa qabuuf Sayidoon har'a abbaa birrii ta'ee tan bashabbasha birrii isaa bakka barbaadeetti hin ta'ee godha. Sayidoon wallaahi Sayidoo kana waan man jedhee ibsuu hin qabu. Tokkoffaa bakka nama yaraadha sin jedha. Bakka walumaa gala dubartii maalin jedha bakka dhiira dubartii jalaan baane jedheen fudhadha. Miknaatum intala warqii kana qayyamsiisee ishee dhaga'uu didee lakki Sayidoo kottu toon fuudhiin kottu deebihi jettoo ittee kadhattu inni dubartii maal abbaa ishee gooti jedheef si fuudhee
amma taraakeeti gubachaa jirta habiibti kiyya situ barbaade Saidoon ofima isaa ulfina isaa ofirraa kaase ani toon intanii ta'e Sumiyaa ta'e itti yundeebu mucaa kanatti wallahi hindeebu ani immoo kan biraatti neeruma sila bakka ምክንያቱም Saidoon nama Sumiyaaf ta'u miti hin barre bakka ishee hin barre waan ta'eef jechuudha. Ati immoo ayyuu keenya finnajjeessa gaafa jettu gaafa fajjeessuuf jettu viidiyoo nu waraabi please. Gaafa fajjeessuu barbaaddu sana gaafa murteessitu viidiyoo nu waraabi ishii bareedduu keenya. Innaa ati jiraattees duutees homaa tokkoon fayyaddu nama guddaa malee viidiyoon sii fi Saidoon hoteela keessatti hojjettanii ishee aarsuuf innis seetaa seetiidha atis namaa miti ishee aarsuu barbaaddeetu ni biraankii maalii jettu soba ati fi Saidoon walumaa gala bakka sobdoota ምክንያቱም sobdoota waan hin jedhee ምክንያቱም yeroo sargii keessaniillee sargiin goone jettanii oksitanii walumaa gala tamalkaachocha keessan yookiin immoo warra isinii ilaaluuf ulfina qabdan kabajaan qabdan nu sobdanii jirtan kanaafuu sin sobdoota Sumiyaan akka namummaa isheetti jaallanna akka zarummaa ishee fitontan akka namummaa isheetti ulfina jabaa qabdi ati ulfina kee gadi buustee jirta etoon ani si ta'ee mataa koo gadi qabadhee malsii tokko isheetti hin deebisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama guddaa naa godhaa.